Nuti baay'atee baay'een gaddaa hidhaaf sakaalaan akka fardaa gaariin hin jiru shiraa wal maraa yaa gooflaa saree jireenya baraa zinnaaree kan biyya qabuu mana jaaree jiruuf jireenyaan daraareeoo sakaalaan Nomatu wal fitee wal sakala garaaf bitamnee wal wallaala'oo Allaatiin gammoojjii osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee lafeen lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa ta'ee hafe abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata Dhagaa falatee lafa saarratti kan siraan bulaa kunni hafeeti. Dhagaa falatee lafa saarratti hojjetee bulaa kunni hafeeti. Kan durgotee gootaraa gootu har'a iyyoome ta'ee kadhatu maatii facaasee biyyatti baqachuu. Eran akka yaadaa ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu. Dubbiin lammiilee keenya ammas hedduu hirriba nu dhowwee jira. Viidiyoo maanguddoo kanaa laalee mataan na dhukkubee garaan kiyya na dadhabee jechuudha. Maanguddoon kun Hadha umriin isaanii dheeraa hedduu jiraataniiru. Abbaa lafaati yoowwan jireenyan fooyyeffadha jedhanii biyya namaa keessatti umrii isaanii kanaan gaafa mana hidhaa keessatti akkas ta'an hedduu garaa nama nyaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan tiyya kabajamoo fi jaallatamoo lammiiwwan keenya Oromoo bakka jirtanitti sagalee kenna sheer nu godhaa isiniin jenna. Bakkitti argamnu mana hidhaa Tariiquu Alkarjii keessatti maanguddoonni kenna dhibeedhaan nu harkatti dararamutti jiru. Namni dhufeetiin imbaasiin dhufee nu gaafatus hin jiru. Rakkina guddaatu nu qunnameetiin jira. Dafaa gara qaamni ilaallatutti nu iyyadhaa daddafaa nu dhaqqabaa isiniin jenna obboleeyyan kenna. Nuti asitti nama sagalee nu ta'uu fi nama rakkina dhibamaa kenna nu yaaluu hin qabnu. Mana hidhaa nuti keessa jiru kana keessatti maanguddoo kennaa kan hanga umrii gurguddaa as keessa dararamu jiru. Sheekotootiin kennas as keessa salphachuu jiru. Ijoolleen teenya waggaa 18tti as keessatti dararamutti jira. Ammas namoota dhukkuba sammuu qabutu as keessa jira. Namoota maraatetu jira. Namoota dhibeen dararamee du'arra jirutu jira as keessatti. Abbaa keenya, akaakayyuun keenya, haati keenya, obboleessi keenya, obboleettiin keenya kan torban tokko duratti waliin haasa'aa turre. Har'a garuu akka kanatti jiru. Ji'a darbe kana keessa hiriyaa koo kana wajjin dubbachaa turre. Hamma garuu waa inni fakkaatu laala. Namoonni baay'een keessatti gennoota ulfa ummata garaa akkas jabaatu takka argee hin beeku. Jara akka kanaati wajjin muslimummaa himachuun baay'ee nama qaanfachiisa. Amantaan kan keenya maal akkan jedhuun beekuun Saudi Arabiyaan bakka burqaa muslimaa taate ilma namaa fi miti bineensaaf illee silaa kan yaaduu qabdu ilma namaa kan akka isii keessatti amantaa tokko kan hordoftu akka kana gochuun isii jarri kun gara jabummaan isaanii wallahi billahi siyaasaanis haa ta'u maalis haa ta'u lubbuun ilmaan Oromoo yookaan lammiileen kan keenya qabanu lubbuu isaan qabanudha. Tokkuma rakkataa taane waan jireenya fooyyeffachuudhaaf jaraaf bitamnee shintibeetii jaraa dhiqnee re'ee jaraa eegnee gaala jaraa eegnee qarshii nu achirraa argannu. Qarshii ijoolleen keenya achirraa argattu masjida jaarsisaa mana barnootaa jaarsisaa rakkataadhaaf gargaaraa maatii ofii gargaaraa jiraatti. Har'a garuu
bineensa achitti ilaalamte bineensi kabaja qabu. Akka amantaa musliimaatti bineensi kabaja qabu. Jara kana wajjiniin musliimummaa himachuun baay'ee nama qaanfachiisa. Haa ta'u jara kana mootummaan Itoophiyaa, imbaasiin Itoophiyaa falatti dhahuu dadhabeeti miti. Gara jabummaa lammiilee isaatiif dantaa dhabuudha kun. Amma fakkeenyaa Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa lammiileen kan keenya Wallaggaadhaa hanga Baalee gammoojjii Baaleetti beelaan rakkatanii dachee nyaatanii jira. Inni garuu afaan hiyyeessaarraa gibira walitti qabee qabeenya isaanii jechuudha silaa kan isaan ittiin gargaaramuudhaa jedhu ummata diina Oromoo ummata Wallaggaa lafa isaanii irraa buqqisaa jiruuf miiliyoona 100 kennuun isaa. Nuti kun maali? Oromoon kun hanga yoomiitti bara dhufaa darbaa imimmaan qofittii buusnee lubbuu akka baalaa tarcaasaa gabrummaa mataa keenya irratti fe'amaa jaarraa hedduu lakkoofsisne hadha bara jaarraa 21ffaa kana keessa akkasitti godhamuun kan keenya kun hamma yoomiitti? Ummata Amaaraa diraamaa ajaa'ibaa hojjechiisaa ummanni Oromoo nu qalee dhiiga kan keenya nyaate jedhaa ummata Oromoo maqaa balleessaa jaraaf miiliyoona 100 jechuun yaa jaran hadha Engaddi Raayyaa Abbaa Maccaa miiliyoona 11dha kan inni ummata Oromoo biyya alaatiif biyya keessaatti walitti qabee gammoojjii Baaleedhaaf geessee jara gammachiise. Miiliyoonni 100 kun osoo gammoojjii Baaleedhaaf galee hadha rakkoon bishaanii hin argamu ture. Hadha ummanni kan keenya warri beelaan miidhaman hamma ta'e of dandamachiisu ture. Ummanni Wallaggaa qabeenyi isaa irraa gubataa qe'eef qabeenya isaarraa buqqifamaa ajjeefamaa jira. Lammii isaati miti ummanni Wallaggaa. Hadha yeroo lammiin kan keenya boo'an Suudi Arabiyaa keessatti yeroo lammiin kan keenya beelaan hongeedhaan miidhamanii waan nyaatan dhabanii harka ummata jala qabatanu yeroo ummanni Wallaggaa qabeenya isaanii midhaan isaanii ituu isaan ijaan ilaalanu lubbuu isaaniitii wajjiniin barbadeeffamu inni garuu naannoo Amaaraa dhaqeeti kan inni caffaru. Yeroo akka kanaa keessa dhalachuun nama akka kanaatiin saba tokko waamamu hedduu nama qaanfachiisa. Mootummaa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana laalaa lammiin isaatu dachee nyaattu 100 biyya keessatti akkas beelaan rakkatanu inni garuu kan inni FB isaa irratti poostatu biyya Itoophiyaarraa biyya Neezerlaandiitti hannaan zawudiin geeffame Itoophiyaatti galeera. Waan ajaa'ibaati bara. Hedduu baay'ee garatti qabanii mataan dhukkubaa jira danda'ee dubbachuun dadhabe wallah. Keessatti dubartii ulfa dhiitanii ulfa keessaa yeroo baasanatu Suudi Arabiyaa keessatti dhukkuba adda addaatiin miidhamaa guyyaa guyyaatti namoota hedduu of ajjeesaa akkamitti danda'amee jiraatama? Dhiiga keenya, obboleetti keenya, obboleessa keenya, abbaa keenya, haadha keenya. Baay'ee nama gaddisiisa. Fakkeenyaa jara akka Fayyisaa Leellisaa fudhadhaa waan isin FB irratti booxxaatu. Kabajaaf teessoo abbaatuuf jalaa fuudhan. Lammiileen kan keenya yeroo inni akka kanatti dachee nyaata biyya ormaa keessatti akkasitti naa ta'u inni garuu waan biraati kan inni dubbatu. Nama akka kanaati wajjiniin saba tokko himachuun baay'ee nama qaaneessa wallaahi. Egaan lammiiwwan kan koo hamma danda'amaa ta'etti nutis biyya ormaa keessa jirra waan bor nu dhaqqabuun beeknu. Rabbii dararaa kana jalaa isin baasee biyya keessanitti isin galchee waan keessa dabarfatan seenaadhaaf akka lafa kaawwattan Rabbiin isiniif haa godhu malee waan tokko waan gochuu dandeenyu waan jechuu dandeenyu hin qabu.
ani samman danda'e gidduu kana amman aartii keessa jirutti sirba tokko isiniifan baasa. Inshallah waa hunda isaa xumureetiin jira. Gidduu kana ni gadhiisna akka nu hordoftan akka nu eegdanu kabajaan isin affeerra. Egaan sagantaan har'aaf kabadhee dhufe miira keessa galee mataanis dhukkubaara waan ta'eef kana caalaa tarkaanfachuu hin dandeenye. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.